Nagaan ayyaanni waaqayyoo siniif haa baay'atu obboloota kiyya. Akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa kiyya fayyaa kiyya. Sinis lafa jirtanitti nagaa bareedaa fi guutuu akka qabdan abdiin qaba. Sababni isaa waaqayyoon keenya inni nagaa biyya lafaatiif laate nuyis immoo ijoollee isaati nagaa gaarii nagaa guutuu akka nuuf laatu abdii gatiin qabuu fidhachuudha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Arra barumsa keenya seera keessa deebii boqonnaa 13 irratti wal arginee jirra. Seera keessa deebii boqonnaa 13 irratti waaqayyoon waa'ee waaqota irruma deddeebi'ee waaqota biraatii waaqota tolfamoodhaaf akka isaan saganne erga itti himee ture. Amma immoo raajidhumtullee ta'ee yookiin immoo maatiidhuma san keessaallee ta'ee koota dhagneetii waaqayyoolii tolfamoodhaaf sagannaa waaqessina yoo isiniin jedhan toleen jedhiinaayi. Keessuma darbasaallee raajidhumti dura dubbisa galee waaqayyo isinitti himaa ture. Raajii waaqayyo irraa fuudhee isinitti dubbachaa ture. Yoo an abjuu tokko akka tan abjootee akka kanadha koota dhagnee waaqayyoolii tolfamoodhaaf saganna yoo jedhe tolee hin jedhiinaayi jedheeti. Iddoo kanatti immoo sirriitti waa'ee kanarratti saba kana akeekkachiisa. Eenyumtillee yoo isiniin jedhe maalumtillee yoo isiniin jedhe maalumallee yoo ta'e waaqayyoolii tolfamoodhaaf hin waaqessinaa hin sagadinaa jedheeti lafa kanatti itti hima. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaaffin akkuma baay'atoo jirutti akkuma boqonnaa 10 irraa qabdanii ilaaluu eegaltaniitti akkasumatti itti fufaati ilaalaayi. Ani guutummaa isaa boqonnaa 13 kana nuufan dubbisaa isa booda sagalee koo dhaggeeffadhaati gaaffii ba'e sana deebisaayi. Dubbii sagalee waaqayyoo sirriitti seera keessa deebii kana barumsa gurguddaa keessaa baradheeni barumsa gurguddaa as keessa jira. Sinis illee akkasuma baradhaa isiniin jedha ittuma uffaatoo baradhaa amma jiraannutti dubbii sagalee waaqayyoo osoo hin baratiin adda baanee jiraachuutii hin dandeenyu. Waaqayyo sinaa gargaaru caalumatti waaqayyo fedhii isiniif haa kennu. Ani wanta kam caala waaqayyo fedhii naa kennuu isaatti baay'een gammadaan dubbii sagalee waaqayyoo yeroo dubbifadhee ittiin fayyee ittiin haareffamee ittiin jijjiirrame caala waan meeqan gammada. Waaqayyo fedhiidhuma naa kennee dubbifachuu danda'u hooyuu qofa ofittan gammada. Gaafa dubbii sagalee waaqayyoo keessa dubbifadhu sin godhe iddoo kamitti sooshaal miidiyaa irratti dubbii sagalee waaqayyoo haa ta'u malee dubbifadha. Ani osoo fedhiin qabaatiin dura ofii kiyyaafis hin dubbifadhu ture. Yerootti nasa nafsiisu yoo jira ture bakka akkanumatti akka waan beeku tokko natti fakkaate yeroon akkasumatti hin jiraachaa ture jira. Yeroon sun anaaf feekidha. Yeroo feekii akka ta'e bira darbee too ilaaleera jechuudha. Yerootti omaan beekne garuu waan beekan diinni namatti fakkeessee akkasumaan jiraatan jechuudha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo immoo yeroo isaatti eegee yeroo barbaachisutti eegee fedhii guutuu ogummaa guutuu barumsa guutuu namaaf laata waaqayyo maqaa isaa kan eebbifame haa ta'u. Ani yeroo baay'ee namaaf yoon kadhadhe waan biraa caala waaqayyotti dhiyaachuu dubbii sagalee waaqayyoo dubbifachuu waaqayyo fedhii akka nama sanaaf kennu waaqayyoon nan kadhadhaaf isiniifillee akkasitti isinii kadhadha naafillee akkasitti naaf kadhadha. Sababni isaa waaqayyo wajjin jiraatanii waaqayyoof yeroo kennanii yeroo fudhatanii waaqayyo wajjin dabarsanii omaa dhabanii gadi hin ta'an omaa dhabanii hin rakkatan isa kan ofirratti hin beeku. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gara boqonnaa kana dhaggeeffachuutti seenaa isinitti hin dheeressu. Raajiin yookiis namni habjootu tokko isin gidduudhaa ka'ee milikkita yookiis dinqii yoo isinitti hime milikkinni yookiis dinqiin inni duraan isinitti hime fiixaan yoo ba'e inni hegaa waaqayyolee kan biraa in waaqessina in hojjennaafis jedhee warra isin dur hin beeknetti yoo isin geesse isin dubbii raajii sanaa yookiis namicha abjootu sana in dhaga'inaa. Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis isa jaalattan beekuudhaaf qoree isin hin ilaala. Isin waaqayyo gooftaa keessan duukaa bu'aa isa sodaadhaa. Abboommii isaa heegaa sagalee isaa dhaga'aa isaaf hojjedhaa isattis maxxanaa. Raajiin yookiis namichi abjootu sun immoo waaqayyo gooftaa keessan isa biyya Gibxii isin baase mana garbummaa keessaas isin fure irratti akka kaatan karaa akka isin irra adeemtaniif waaqayyo gooftaan keessan isin habboome irraas akka jallattan waan godheef ajjeefamu akkasitti hamaa of gidduudhaa balleessaa. Obboleessi kee haadhoon kee
ilmi kee, intalli kee, haati manaa kee, jaalalleen kee yookis firri kee inni ati akka lubbuu keetti jaalattu kootu dhagnee waaqayyolii kan biraatiif hojjenna jedhee dhoksaatti si wallaalchisee warra abboonni kee atis hin beeknetti si geessee waaqayyolii saba warra sitti dhiyoo naannoo kee yookis daarii lafa gar tokko amma gara kaanitti sitti fagoo jiraniif hojjenna yoo jedhe ati isaaf tole hin jedhiin, hin dhaggeeffatiniif, garaan kee isaaf hin ho'iin, isa hin mararsiifatiin, in dhoksiinis isa ajjeesuudhaaf ati duraan dursi harka ol fudhadhu. Kana booddee immoo sabni hundinuus harka ol itti haafuudhaan ati akkasitti isa ajjeesi. Inni Waaqayyo gooftaa kee isa biyya Gibxii mana garbummaa keessaa si baase irraa gara si galchuu waan yaadeef ati dhagaadhaan rukuti isa ajjeesi. Yommus warri Israa'el hundinuu kana hin dhaga'u, hin sodaatus. Isaan keessaas amina akkasii namni tokko illee deebi'ee hin hojjetu. Mandaroota Waaqayyo gooftaan kee, mandaroota Waaqayyoon gooftaan keessan akka isin keessa jiraattaniif isiniif kennu keessa mandara isaa tokkoo keessatti wanti tokko utuu dubbatamuu yoo dhageessan, kunis namoonni ilmaan Beliyaal ta'an tokko isin gidduudhaa ba'anii kottaa dhagnee waaqayyolii kan biraatiif hojjenna jedhanii warra isin dur hin beeknetti isin geessanii namoota mandara isaanii sana karaa irraa yoo kaachisan, wanti jibbisiisaan akkasii kun isin gidduutti dhuguma hojjetameera yoo ta'e iyyaafadhaa, qoraa, ba'eessa godhaa gaafadhaa. Warra mandara sana keessa jiraatan hundumaa billaadhaan ajjeesaa, saba sanaa fi horii isaanii hundumaa qara billaatiin raawwadhaa balleessaa. Wanta mandaricha keessaa booji'amee hundumaa iddoo walgayii mandaricha walakkaatti walitti qabaatii akka qalma gubamuutti Waaqayyo gooftaa keessan duratti mandaricha wajjiin ibiddaan gubaa. Inni gubame sunis bara hundumaaf tuulamee haa taa'u malee deebi'ee hin ijaaramin. Wanta habaarame kana keessa tokko illee harka keessan keessatti hin argamu yoo ta'e, Waaqayyo aarii isaa isa sodaachisaa irraa deebi'ee akkuma abboota keessaniif kakatetti araara isinitti hin agarsiisa. Isiniif hin ho'a, isin hin baay'isas. Isin sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan, abboommii isaa isa ani har'a isin abboomu kana hundumaas yoo eegdan, wanta ija Waaqayyo gooftaa keessanii duratti qajeelaa ta'es yoo hojjettan, inni immoo kana isiniif